oggu bilbilulle silkin isa cufaa jira. Ergasii Abubakarratti bilbilaanii koomee bakka kana konnaan jedheeti nu as poolis xaabiyaa dhaqee shurtaa dhaqeetii akkas naan jedheenni Abubakar na hime karabbi gadiiti immoo inni immoo boruuftaan inuma baasa mana hidhaatti tureen bulu ooleen bulus har'a bulullee boruu inuma bulu garuu mana keellee dhaqnaan si dhabe wallahi akkasi godhu beektaan har'a way ana du'aa ture mana kee dhaqnaan illee warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan fi nagaa qabdaniiti fayyaa keessanii nagaa keessanii ana alhamdulillah rabbil alamin nagaa qaba xiqquma nama yaachisu keessa jiraarra mali jettanii har'a waa'ee saada kanas ilaahi nama ficcisisti malee ofiin fixxu kanaafuu yaa hordoftoota keenya har'a saadaanii jaarsa kiyyaa kan qabate fincaa jedhanii waan maallaqa ishii askaritti maallaqa ganneexxeeti gijibaan hiisistee jechuudha jaarsa kiyyaa anillee kalee beeytanii waan dalagaan jiraa ture bakka dalagaa ture oguu dalagaarraa ijoolleetti deebi'u yaani galgala dalagaarraa ba'ee gara manaa dhufu jechuudha manan jiru bilbilullee beeytanii telefoonii mana hidhaa keessan seenu oguu bilbilullee silkiin isaa cufaa jira. Ergasii Abubakarratti bilbilaanii koomee bakka kana konnaan jedheeti nu asumatti manumatti nan himne akkasitti oguu bakka inni naan jedhee dhaqee isaanii antini poolis xaabiyaa dhaqee shurtaa dhaqeetii akkas naan jedheenni Abubakar na hime kalee haalli namicha didee kalee isa baasuu hin dandeenye jechuun anillee dalagaarraa galgala waan ba'uuf antini jenni baasuu hin dandeenye yaa hordoftoota keenya kanaafu har'aa'u Abubakar achi dhisee ijoollee ilaalaa jedhee dalagaa hin deemne Abubakar achi dhiseeti ijoollee ilaalee deebeet immoo waan chaanala nuree atuuf yookiin Said bakka inni waan inni irra jiru hordoftoota kiyyatti beeksisuuf viidiyoo waraabaa jeetan dhufee Abubakar achi dhisee jechuudha. Inna Sa'adaan wallahi Sa'adaan godhaa jirtu sirriitti nama gaddisiisa. Ishii akkasitti neeyne kan duraan irraa kan viidiyoo waraabee irratti xiqqoo qabbanaftee turtee ergasii na caccabsee jettee caccabsanuu akkan inni isa caccabsee Abubakar caccabsee abbaa fee caccabsee ofuun beektu ishinu abbaan beektu waan maallaqa qabaatteef maallaqa sanii nama sodaachisu jirti. Rabbiin immoo kan miskiina isa caalaa isa jira. Kanaafuu hordoftoota keenya har'a on dadhabee jechuudha. Har'a on dadhabee ani boruuftaan inuma baasa. Ishin maallaqa ishiitiin abdattee nama hiisistee nama ficcisistee ani immoo rabbii abdadheetuman jaarsa kiyya hidhaa keessaa niin baasaan jira. Garuu Sa'adaan garuu har'aaf ta'e borus ta'e ka amma akiraati jettee jaarsa kiyya hidhaa siisiste. Kanaafuu ka hidhaa siisiste kana innu yaaboo baanaan immoo akkasi godhuun beekta. Atuun beekta. Isa dadhabnaan askaritti maallaqa ganneexxeeti isa hiisiste. Leesh yaani woonni lafa jiraate bakkaani jiru bakka fee deemeet bakka fee asiis achis deemee waan inni si godhu waan beekteef maallaqa kee ganneexxee har'a isa hiisiste. Maal jechuudha kana? Maal jechuudha yaa Saada? Obboleessa hin qabdu ati? Jaarsa hin qabdu? Akkuma dubartiin haadhaallee jaartillee obboleettillee taatu irrillee barjaarsallee ta'a abbaan illee ta'a obboleessallee ta'a. Siif walaa dubartii wala ira waa takka yaani si biratti waa takka yaani nama sitti fakkaatu. Yaani wallahi rabbiin kee maallaqa keetiin itti fakkaata gisee tokko. Ati rabbitti inaaf boruuftaan rabbi maal naan jedhaan beektu. Tamaam gijibaan akkana na godhanii caccabsanii lafa laxanii la qorooxanii jettee gijiba ooftu kanaawu miidiyaa irratti achi olii gadi deddeemtee Mahammad shabalee shoo wajjin akka olii gadi dubbii fattaaltan kana maallaqa keessan abdattee isallee maallaqa nyaachiste Mahammad akkasi jala deemu maallaqa nyaachisteeti deebitee Said siin lamaan akkasi dalagdan. Sinillee ammas taa'is borus ta'e maallaqa immoo namni maallaqa waa abdate ka maallaqa odon ta'e ka rabbii qabatanii abdatanii deeman sanu caala. Kanaaf anillee
ati maallaqa kee abdadhu ani booriftaan rabbi kiyya abdadhe deema ka rabbi caala rabbiin immoo si immoo booriftaa waan si godhu si beeka ka rabbi gadiiti immoo inni immoo booriftaan inuma baasa mana hidhaatti tureen bulu ooleen bulus har'a bulullee boruu inuma bulu tamam kanaafu ani isa baasnaan immoo innillee akkas godhu beekta atillee kana Muhammad wajjin dubbi fattaaltanii maallaqa si kenne sillee Muhammad illee kan gijibaan kan ishin jette kan ishin jette ani remote natti fakkaate yani Saadaan Muhammad if remote natti fakkaate isa ishitu sitti cufa isitu si cufa isitu si banaasya waan ishin jette malee waan ati jette kunin taa kun badiidha kun gaariidha jettellee ishi gorsitee yani akka obboleetti ta'e gorsitee deebisuu hin dandeessu Mbek yani harra jechuudha kuni yoomal qiyaamasya namni maallaqa manee rabbillee sodaatuun nama illee laalu jee natti fakkaate nama laalu odoo nama laalte odoo Said laalte rabbi sodaatte kan nama dhisi rabbi sodaatte maallaqa abdattee maallaqa sanin kan siroo kan maallaqa si agarsiistee maallaqa si nyaachistee wajjin deemtu odoo ta'in kan rabbi caalaatti boruuftaan saadaatti hin galtu rabbitti galtaa malee tamam waa hunda ka dhugaa fi ka sobaa kee rabbitu mizarra soolcha malee saadaa miti kanaafu ya atillee Muhammad illee sillamaan illee Saiduma yaaboo anif Said mushkoba miti amma Said fi ani walitti teenyee walitti waa hunda waan sini godhun beektani boruuftaan inuma ba'a adrau chaana miidiyaarra ba'ee kanan dubbadhe ordostota keenya nu waa beekanii jechaafi malee ordostota teenya waan nun jedhan isaan hin beekanii kan siin lamaan maallaqa nyaattanii fattaalu deemurra ka ordostota keenya nun jedhanii gorsa isaanii nu caala gorsa isaanii nu wayya isaan dhisi waan ordostota keenya nama nu beekne dubbi keessa laalee ishin nama dhiisti ishin nama ficcisiisti malee ishin ofiin fixxuu jedhan dhugaadha kanuma kaakirri nama mana hidhaa seessisne jechuun inafu ammas tama inuma ficcisiisti kanammoo nama ficcisiisuma finneetuma akira nagaan teenya malee nama man ficcisiistu Saidillee akkuma hidhaa seessisteetuman inafu atillee bakka inni hidhaa seessistee san aktii bakka maallaqa kee abdattee teessee kanatti atillee ni naftu bakka isaa hin buuta ati immoo akkam baani si godha inni boruuftaa bule guyyaa lamaan booda inuma ba'a ati garuu umriin kee akka mana hidhaa keessan baani si godha tamam saada odoo durumaanuu akkuma si adabadhu taa'ii isarra taa'ii akka obboleessa keetti si gorsee si jala deemee kan akkana badiidha kan kun bareedaadha kun dhiisi jedhee si gargaare mush Abubakar illee gargaare si illee ati hamtu si godhe Abubakar nama gaariin goone odoo beekte tamam si jala deemeetuma inni obboleetti yataa'e kun si baasu jedhee waan si gorseef akira inni tu akkas na godhee jettee akkas goote namni Abubakar istoo simbar namni tokko barbaadu jee dhiisuu danda'a bar waay kana alamii guutuu qabatee taa'u kana wanta ani barbaadu jeeeti bar dhiisee keessaa utaaluu danda'a nama illee jiru illee akkasuma ka Abubakar illee fedhen taa'u fedhen barbaadu jee mirga qaba Said illee kan dhugaa kiyya qabadheen deemaa on jedhee anni akka namaa kaanii maallaqa nyaatee si wajjin gijibuu si wajjin fattaaluu waan hin eeyyamneef akkana goote kanammoo rabbinu kana jaalata kan namni fattaalee maallaqa jaalatee nama wajjin taa'ee hin jaalatu rabbiin kan jaalatu namni dhugaa qabatee deemu qofa jaalata kanaafu ati maallaqa kee abdattee akkana yoo taate boruuftaanii atis kaa maallaqa keetiin akira keenuma argatta tamam kanaafu yaa saada taa'ii jennaan diddeemi taa'ii jennaan didde kanaafu ani amma arraawu ani akkanatti gubadhee hidhaa keessaa akka inni ta'u ani gorsee isuma sossobeetman dhisi kan dhugaan akira ishiinuma mul'atti inuma baatii jedhetuman isa sossobee yaa ta'u jedhetuman isa gorsee dhufe garuu mana keellee dhaqnaan si dhabe wallahi akkasi godhu beektaan har'a way ana du'aa ture mana kee dhaqnaan illee si dhabe miidiyaarra beetman waa'ee jaarsa kiyya keessa jiru hordoftoota keenyatti himachuu ba'e tamam odoo mana kee odoo har'a akkuma aaree dhufe akkuma ibidda naqadhee dhufe kana odoo si arge okinaani si du'aa ture si lamaan keessaa okin hin du'ana okin nam tokko miidhamaa ture garuu rabbinu baga mana sin jiraachisi Imbeita kawan dalagaa kee waan beeytuuf maal gochuu mana teessa dalagaalee deemuu baattellee bakkaati deemtu bakkaati nama bira fattaaluuf deemuu dandeessa Said hi sisteemi
Amma ko amma lemmo Abu Bakari isalle hisisu feeta. Isalle barbaadu deemtaas yaa. Dalaga maal qabda? Dalagaan kee nama fattaluu nama hisisu na cabsanii akkana na godhanii na ajjeesuu fi ulaan irra dhaanii kana malee dalagaan kee maal beektaati? Waa takkam beektu. Waani akka nama ilma akka nama xiqqoo barumsa qabaate odoo taate kana hunda fattaltu turte. Kana hunda dalagdu turte. Tamam. Akka ilmoo nama sammuu odoo qabaate namni har'a kan baratee fi kan xiqqishuma qaraa odoo ta'e kan hin baranne har'a nu caalu jira odoo beekteeti. Garuu ati nama baratee wajjin illee hin jirtu nama hin baranne keessa hojjirtu. Sammuu akka qabdu hin beektu. Sammuu horii qabdaas yaati. Sammuu haywaanata qabda. Yani guutumatti tooree odoo ta'e sammuu haywaanata qabda. Odoo sammuu gaarii sammuu nama qabaatte kanan daleedu. Kan duraan dalagdee si gahaa ture. Rabbi sodaatti kana hundu Rabbi irra dhistee kana yani dhugaa kee Rabbi naa baasu jettee dhugaa kee dhisteeti akkasitti jiraattaa turte. Garuu ati ammallee saburus ta'ee Said hidhaa keessallee baastu yani hidhaa keessallee bayallee ammoo gara lubbuu isaatiin deemuun nama shakkisiisa kunu. Hidhaa sisteemi namni hidhaa keessa ta'e namni akka du'e hafa malee akka kufee nafuu. Tamam kana obeete. Kanaafu Said numa hidhaa baasa garuu tamam akka inni yoo hidhaa bayallee hidhaa san keessa baasaneette ammallee nama ajjeesisuutti nama ajjeesuutti maallaqa nyaatiste isa ajjeesullee inuma shakkisiisa kun shakkiin qabu. Boru siftaas ta'e hidhaa siistee akka ati taatu durumaanuu seetu harka keessa jira angamma dhiseennaan dhiisu ditte. Kanaafu yaa saada jaarsa kiyya xiqqishuma cirii xiqqishuma fuularra mush ajjeesuu miti ajjeesisuu miti xiqqishuma fuularra waan badifoon duraan fuularra isaarratti waan nagarre kana odoo arge wallahi sidhuma tan jedhe khalas ka amma akiratti nattaadheessitee jirta. Tamam. Waan nattaadheessiteef kana akira waan si dubbadhu booriftaanis ta'e hidhaa baasee jaarsa kiyya kanan haala waa tokko ciirii xiqqishuma irratti arginaan akka ati taatu kana quba qabaadhu. Nama biraa inni xilaatiin qabu si malee. Tamam. Kan dalagaan qabne wal gadi deemtee dubbi fattaaltu. Kan dalagaa namni dubartii fi dubartii wal fattaalaa malee dhiira irratti dubartiin hin fattaltu. Awwal marra sirratti na argeen kana. Tamam. Odoo ati odoo dalagaa kee yoo jaalatte dalagaa odoo biyyaa baate dalagaa kee adabattee dalagattee jiraatta malee mushaanii nama ol gadi deemtee dalagaan godhattu turte. Namni dalagaan qabne dubartii fi dhiira maraxa kan maa argarratti fattaala. Fattaala akka keetiin agarreen. Adabadhu taa'ee ammas saada. Adabadhu taa'ee saada. Kan jaarsa nama fuuteet isa'uu namni anu akka bulitti ta'eeti mana kee dhufee si gorsee bara. Taa'ee kan sin baasu taa'ee jedhe si gorsallee nama fudhattu sammuu keessa akka gulukoosii ilaatu gurra keessa si naqatan waa takka hin fahamtus waa takka sin galus hoobittu sin galus yaati. Nama hallayyaa galchitaa malee hoobittu sin galu. Dammoo si hima namuttu hallayyaatti hin galchitu. Tamam namni boolloo ofii namaa qoffare ofiitti galaa jedhan. Tamam atillee akkasuma namaa ofii qotaa jirtu ofiitti galta. Tamam. የወረወሩ ድንጋይ ለራስ ይዞራል ሲባል አልሰማሽም? ከናፉ ያ ሰዓዳ አማን ቦዳ ሲጡመት ኦሮሶ ታፊ ከበጀምቶ ተገኘ ኢኑመ ቤቲን አማን ቦዳ ያላልጀርስ ኪያ ዋተ ኮረኮት ይሁምናን ሰዓዳ መሊ ጥላትን ነመብራንቃ እሺ መሊ ዋንብራ ጀርስ ኪረት ሚዳገሱ ናም ተኮ እሺ መሊ እንጁ ነሪ አባፍ ይሆታ ኦሮሶ ተገኘ ቦሩ ይፍታን ወረ ማለቃ ቀቡ ማለቃ ሳቲን አብዳቴ በከኒ አብደቴ ገው ደንዳ ምስኪን ንገሩ በከኒ አብደቴ ገው እንደው ገሩ ረቢን ሞ ከማለቃ ጫሉ ረቢ ጅራ አመስ ቦሩስ ጣናን ጃርስ የዋታናን ሲ አከሲኒስ ነኝ ቤት ሱማ kan dubbi kiyya kana ilaa arrabat jettuni mata rabqistawaan gijibootaati si malee nama bira xilaatiin qabamas jaarsi dalagatee gara mana baanaan gara dalagaa isaa malee kan dubbi biraan qabu alattillee bakka bitti mana mush mana kiyya qofa miti mana nama maqe keessa nama fattalu jirta bar yaani akkam siin jira wallahi waan siin jedhu no laachiste waan je rabbiin jizaa se yakaffalu bas kan rabbi caalu waata kan jirtumi rabbi jizaa se yakaffalu Ordosotaa fi kabajattoota keenya harri waan keenya kana fakkaata. Inshallah sinillee du'aa naa godha du'aadhaan nu bira dhaabbadha. Ariyaani harra kalillee bulee harra inshallah kanuma miidiyaa irratti aanan bahee kanuma ordosotaa keenyatti ni beeksisaa jedhetan gabbayee. Kanaafuu
isinillee dhifama naa godha akka malee na aarsitee jirti wallahi sababa ishiitinillee namallee dalagaa dhabsiistee ofillee dalagaa qabdu namallee dalagaa irraa dhabdi ani immoo kamti isa jaarsa kiyyaa hidhaa keessa ta'e akkamitti dalagaa jedhee deemaa jedhetan haafee kanaafi har'a imbulu inshallah afaan rabbitti afaan namaatti urute afaan rabbitiin mana hidhaan bulu inumaan baasa ammoo afursa kiyyaatiin nan beeksisa jedhetan Abubakar achitti isa bira dhiisee dhufee sinin jedha kanaafu du'aa hidhaan na bira dhaabbadhaa sinin jedha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh